Fayidaan jiraata galeengi. Wala yala. May takate ka daga hindi kita no. Ay ro ko tinam. Namase ka chise ba umar bada. Yalla to jira. Nah, wajib deh. Allah be, acha ka berkana me manya me kanu. Ayah Umarul Faruq Abba walalo wallahi Umarul Faruq ni fayyale sana mati betu gua rabbi hammeenyan qabu sharrummaan qabu nama kolfisiisu qofa hojiinsa namatti hin dubbatu naman ga'u namni illee isan ga'u fayyale sana mati amma kunoo Allah namichi nama loojikiiti gurbaan kun nama loojikii nama walitti qabee halaaksise bara akka harreetti ni halaakanii bara asilii faa walitti qabee haydariin faa walitti qabee isin harreedhaa jechaa jedha bara halaakaa harreedha isinii isin harreedha halaakaa asilii keessuma halaakee dhaabuu dide utuu halaakuu seeqadhaa jedhe Umarul Faruq seeqadhaa isinii nama kolfisiisuun jaalladhaa nama kolfisiisee deemuun jaalladhaa jennaan asiliin faa haydar faa halaakuutti kaan an guyyaa harreetiin see bar guyyaa tarii guyyaa harree wayitu dhufee laata hin jira miti guyyaanii warri lixaa kun kabajan guyyaa jaalalaa jedhu guyyaa haadhaa jedhu guyyaa maalii jedhu guyyaa maraatuufaa jedhu tarii guyyaa halaaka harreetu dhufee moo jedheeni shakkee gaafa ni ilaalu loojikii sammuutti taphatee bahe gurbaan harree taasisee deeme uummata maal jenna gara numa halaakanii bara akka harreetti wal jalaa qabanii harroonni wal jalaa qabanii anamiti kan isiniin jedhe anamiti deebi'aatii viidiyoo keessan ilaala viidiyoo keessan akka godhattan ilaalame ajaa'iba rabbii